Hordoftoota televezyiinii OBS baga ayyaana Eid al-Fitr sooma hiikaa geessani. Kun qophii addaa Eid al-Fitr sababeeffachuudhaan qopheessine. Qophii addaa kanaan mana abbaa qabeenyaa Al-Amin Ahmaditti firahiriyoota akkasumas keessummoota kabajaa mana isaatti afeeraman waliin qophii qophaa'eetu dhiyaata. Al-Amin eenyu? Al-Amin abbaa qabeenyaa Real Estate Al-Amin. Real Estate Al-Amin immoo godina addaa naannoo Finfinnee duraaniitiin gara Burraayyuutti Shaggar City ammaatti ollaa hospitaala yaadannoo Haacaaluu fi paarkii Haacaaluu Hundeessaa biratti lafa ilaala Finfinnee kanaatti ijaaramee qe'ee jireenyaa abboota maatii hedduu ta'uu danda'eera. Kaan ijaaramee xumuramee kaanis ijaarsa saffisaarra jira. Mee gara manasaa iddoo qophii keessummootaatti otoo hin darbin dura Al-Amin Ahmadii wal barra. Waajjiruma isaa iddoo hojii Real Estate kanaatti Al-Aminin wal odeeffanneerra. Waliin wal barree sagantaa mana isaanitti qophaa'eetti ceena. Isa dura Al-Amin eenyu? Duraan dursee Obbo Al-Amin Ahmad jedhama. Abbaa qabeenyaa Real Estate Al-Amini amma achi keessatti argamna. Real Estate kan haga jalqabee akkana waggaa 7-8 ta'ee jira. Amma as keessatti mana viillaa 100 ijaaraa jirra. Apartama ammoo ka nama 500 ta'u ijaaraa jirra. Osoo jalqaba komershaala isaan dabalatin kana keessa manneen gara mana 50 xumurree jirra. Kana keessa gara nama 30 akka ta'u amma itti galanii keessatti jiraataa jiru. Apartamaan ammoo ijaarsa jala jira. Kana godhuu kennan ammoo tinu bu'aa mataa kennaa bichaa osoo hin ta'in uummata keenya rakkina manaa akka beekamu Finfinnee fi magaalaa Shaggar kanatti illee guddatee rakkina mana jireenyaatu jira. Kana ammoo mootummaan bichaan nama kana hunda bakkaan gahuu hin danda'u. Kana jennee mootummaa bira dhaabannee manneen kana ijaarree gatii fooyya'aadhaan uummata keenya dabarsinee akka itti galee namu jiruu isaa geggeessuu godhaa jirra jechuudha. Namni asitti gale kun abbaa maatiiti. Abbaa ijoollee 5, abbaa ijoollee 6, abbaa ijoollee 4ti. Hundinuu kiraa turanii kun kabiyyaalaa turanii amma galanii gammachuudhaan jiraataa jiran. Dalayduu as keessatti dhaabataan nama gara 35 ka ta'u qabna. Dhaabataan yeroodhaan ammoo warra dhufee hojjetee galu gara nama 60-70 ka ta'u as keessa jira. Apartaamaan kun ammoo tinuu haara mijjaa gazamalaawii ta'in ijaaraa jirra. Akkuma beekamu ammoo ni haaraa nu jammarree mootummaa Turkii waliin gara waggaa 10 walii dalagaa ture. Uummata keenya gargaaruu irratti ijaarsa kanatti illee amma konistirakshinii kanatti illee kaampaanii Turkii alarraa finnee hojiitti galchaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti mana fooyyee uummata akka ijaaramu kana godhuuf dalagaa jirra. Kana magaalaa Finfinnee illee waliin mari'ataa jirra. Magaalaa Shaggar illee waliin gaafataa jirra. Babal'inni magaalaa kanaa illee irratti jirra. Ittaanii as bichaa osoo hin ta'in magaalota katamaa hedduu irratti magaalota Oromiyaa akka ijaareetu magaalaa namni tokko akka Shaashamannee akka Adaamaa Harar irratti kana akkanatti irratti dalagaa jirra. Apartaama haarawa mootummaa irraa eeyyamaa ijaarsaa fudhannee ol darajaa 7 ofii olitti lafarratti bakka 18tti bakka 18 ka jedhu sartifikeetii mara isaa isinitti agarsiisa laayisensii isaa kana jalqabaa jirra ijaarree oofaa jirra. Amma ilaaltanii amma gizee baatan kun makiinallee akkasina agartan qofforaa jira kun sibiilli guutamaa jira kun qofforaa jira wal jala yeroo gabaabaa keessatti akka xumurrutti hojjetaa jirra jechuudha. Sartifikeettiin kun waraqaa ragaa galatoomaa jedha. Kun ka magaalaa Shaggarii gaafa magaalaan Shaggar hundeeffamu nuti rispoonsara godhee kanaafi kabajamoo Dr. Tashoomaan fa'aa waamanii bakka ministeera daldalaallee obbo jedha jiranitti nu shallaman jechuudha.
kun illee namootni biiroo investimentii Oromiyaa irraa nu kennanii waraqaa ragaa jira kun akkuma agartan kana waraqata gaafa inni asiin dura waggaa barana keessa responsaara goonee akka inni tajaajila olii gad deemee xinaatii godhee uummata hojii galeef ka hojiitti addaan baasu responsaarii goonee haga kutaa dirasii zooranii isaan dhufa responsaara goonee kun waraqaa ragaa kun nu kenname jechuudha. Kun ammootinu bulchiisa magaalaa Burraayyuuti. Rakkinni magaalaa kana keessa jiru irratti uummata magaalaa kana jiru gargaarree biyya Jarmaniif biyya Turkiirraa nyaata uffata zayita finnee uummata nyaachifnee uummata nama kuma lama ta'u nyaachifnee waraqaa ragaa kun nu kenname jechuudha magaalaa Shaggarirraa. Kun ammoo waraqaa ragaa bishaan gurraachaa irraa nu kenname magaalaa bishaan gurraachaa irraa. Magaalaa bishaan gurraachaa irratti waggaa waggaadhaan waggaa 5 ummata Harargee irraa buqqa'ee diinan achi qubate saniif ummata san waggaa waggaan nyaata miliyoona 25 waggaa waggaadhaan binnee fi nyaachifnee waraqaan sargaa kun nu kenname. Ammallee ji'a lama booda kun ofinnee alarraa biyya Turkii fi Jarmanii ammallee qopheessee ji'a lama booda nyaachisuudhaaf nyaata horiidhaa uffata binnee fi geessuuf qophoo irra jirra. Asiin dura miidiyaan keessan dabarsan na fakkaata. Ani magaalaa Roobeellee kompiitara 100 asiin dura dabarsee jira. Kompiitara 100 fidee bilisaan kennee fi ummataaf manni sun zaman manni keenya namni Oromoo chaansii dhabe malee akka namaa gad hin jirre sababaa san argachuuf akka Oromiyaa tokkoffaa baamara san meeshaa san argachuudhaaf maabaajaa tokkochi 300 bitamu maabaajaa 2 Turkiirraa fidee akkanumas shelfii maalii waan akkana kanallee hagam kursii irra talee fidee magaalaa Turkii magaalaa Roobee keessatti Turkii addabaabaayii ka jedhu odeessisuu mana barumsaa keessatti kana fakkaata. Dur illee gisee xiqqaan achi baradhee iskoolii achi fitee achi deeme kana fakkaata. Akkuma beekamu investimentiin tokko yoo ijaaramu bu'aa abbaa qabeenyaa bichaaf ta'uu qaba. Mootummaa galii galchuu qaba. Uummata naannoo san jiratu mana barumsaa ijaaru, hospitaala ijaaru, yoo rakkatan nyaachisanii oolmaa baasu, bishaan galchuu, karaa baasuu, kanaan bira dhaabachuu qaba jechuudha. Kanaan akka ilaalee na bira Haacaaluu paarkii, Haacaaluu hospitaala, Haacaaluu kilinika jira. Ollaa kiyya kana gaafa ijaarama awwaalirraa qabee agaakiraa anatu gargaaraa ture. Karaallee bishaanillee ofirraa kennee fi eega ijaaramu gaafa eebba isaallee addee loomii badhoo bakka jiranitti kantiibaa magaalaa Burraayyuu Boojjagana bakka jiranitti 100 meeshaa naa bitamu jedhee kenneef. Miidiyaaleen gabaasee jira. OMN illee miidiyaa hedduu gabaasee jira. San fakkaata kanuma taansee uummata naannoo kana qubatu amma Ramadaan ammaa kana nu bichaan gammannee ooluu hin qabnu kan jedhurraa kan ka'eef maatiin ollaa kennaa hundi gammaduu qaba. Warri ollaa kenna qubatu kan jedhurraa akka ka'e nama 1,600 ka ta'u bakka bulchaan makiinaa magaalaa kanaa jirutti boodarri bakka jira magaalaa kanaa jirutti nama mara nama 1,600 duqeetii kiiloo 10 guyyaa lama dura jechuudha. Duqeetii kiiloo 10 zayita kiiloo 5 ruuza kiiloo 10 birrii 300 nama raayyuu kennite jechuudha. Yookaan illee lama gara miliyoona jechuudha. Kana gargaarree uummanni sun amma waliin gammadanii jiraataa jiran. Kanarraa akka ka'e waan kun har'a bichaa miti. Asiin durallee magaalaa Burraayyuu Turkiirraa waliin akka ka'e bakka yeroo hedduu ofirrallee mootummaarrallee gargaaraa akka ture waan ta'eef qabeenya kiyya kana zabanyaan hin eegu. Uummata ta'eega. Meeshaan na jalaa badee hin beeku. Hattuun seenee hin beeku. Dalaydoon na barabbashitee hin beektu. Amala gaariin ijoolleellee qabadhee waliin jedhaadha. Ittaanee ammoo uummanni naannollee kenna jedhee dhiisa. Maaliif haa xiqqaattuu haa guddatu bu'aa irraa argataa jiran waan ta'eef. Kanarraa ilaaluudhaan kaampaaniin tokko yoo bakka takkatti ijaarame ofii bichaa harachuu osoo hin ta'in uummata naannoo san qubatillee hojii fi guddachuun bu'aan qabu. Namni hojii nyaata hojjetu waa jette Oromoon ollaa kee waliin nyaachuu qaba. Ijoollee ollaa barsiisuu qaba. Ittaanee dhiyoo tana gaafa beera warra Booranaallee tokkoffaa namni gargaarsa kennaan. Dhufanii asitti manarraa fuudhanii jechuudha. Gizee koronaallee akka dhumbira dhaabataa turu waan barbaachisu hin taanu. Ammallee kun godhaa jirra ammallee goona fuuldurallee ittuma goona jechuudha. Ittaanee investimentiin biraa kan jiru maashinoota bunaa qaba. Baalirraa maashinoota bunaa maashina bunaa kan dhiquuf kan miicuu maashina gurguddaa qaba. Sun amma kun yeroo bunaa gahee dalagaa jira.
أما اللي مادة إجارة جدي مقالة عدا بارة تكافدي تورلي سالي اللي أما كبجمون برزنتي كنا بوشبا لازم مرتسني وجد تقلا جرا يشلل كل بيسة جتشودا كنا فكاتا كنافو أمتك النبي كنا قدوس والكني ويا دلقا جرا موتوما كنا مولك كمالي كركار سنو كرا جرا كان تيبا مقالة كنا كدورلي وبو جاكنا جزاو عدي روزالين تام مقالة كنا تجوتو دكتور تشوملين ورمي انفستمنتين نما دلقوا أرجاني جنا نمان نكون بير دابتني ونول نوجتني جرني جيرام قد تربية كيسلة بيه كيسلة جرا أما باتاني بابيا تاني وهندا كقارب دلقة تاجرا موتوما تين اللي قلته قد جاك شنافي ورا نقدر قاروندا بكجر قلته ما جنا إسن اللي قلته ما جنا كذا فكرت سلام عليك أدخل أدغيائي سلام عليك أدخل أطفيائي سلام عليك من رب السماء سلام عليك دائما بلا انقطاع سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك سلام على المقدم للإمامة سلام على المضلل بالغمامة سلام على المتوج بالكرامة سلام على المسبب للسلامة سلام على الخلاص من تهامة السلام على المشجع في الغياب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك kabajamtoota hordoftoota televezyiinii OBS baga ayyaana Eid al-Fitr bara 1444 nagaan geettan isiniin jenna. Ayyaana Eid al-Fitr bara kanaa sababeeffachuudhaan sponsora sagantaa kanaas ta'anii akkasumas immoo abbaa qabeenyaa Real Estate Al-Amin kan ta'an mana Al-Amin Ahmaditti waliin dabarsuuf as jirra jechaadha. Gaafa kana egaa mana Al-Aminitti kan waliin dabarsaatiin jiran keessummoota jajjaboo hedduutu asitti argaman, hiriyoota fi firoonni isaallee waliin asirratti argamaniitiin jiran hogganoota maajilisaa akka biyyaatti yookiin federaalaatti jiran keessaas asii arganna yaada irraa argachuu dandeenya isaanis jechaadha. Keessummoota as jiran kana keessaa gara baargamaatiinis hiriyoonni warri embaasii Turkii hojjetanii fi hiriyoonni Al-Amin as jiru isaanis dhaamsa bagattiin isin ga'ee fedha isaanii taanaan akka dabarfatan sagantaa kanaan ni afeerra jechaadha. Walumaa galatti keessummoota as jiran dudubbisnee bira gagga'uuf yaallaa baga ittiin isin ga'ee ergaa isin dabarfatu. Isin keessummeessaa Abdii Gadaa isin wajjin tura, ogeessi kaameeraa Sayyid Hussein Abdul Qaadir. Ayyaanni ayyaana bareedaa, ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Sponsorri qophichaa immoo Al-Amin Real Estate. سلام عليك أدخل أدغيائي سلام عليك أدخل أطفيائي سلام عليك من رب السماء سلام عليك دائما بلا انقطاع سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك ወንድሜ አልአሚን ወጀዛሁ ላሁ ኸይር በጣም የምንወደው የአኼራ ወንድማችን ነው። ነሽሀድ ለሁ ፊ ዱንያ ወልአኼራ እመሰክራለሁ። አልአሚን ዘር አይመርጥም። አልአሚን ጎሳ አይመርጥም። አልአሚን ወላሂ ዑለማ ይወዳል፣ የቲም ይወዳል፣ ምስኪን ይወዳል። በሩጫ ላይ የተገናኘ ነው። በየቲሞች ሩጫ ላይ የተገናኘ ነው። በዘር አይደለም የተገናኘ ነው። የቲም ሲያይ እንባ ያፈሳል። ዑለማ ሲያይ እንባ ያፈሳል። ወጀዛሁ ላሁ ኸይር ያለው ኺድማ እንደምታውቁት ስንት ወደ 2000 ምናምን የቲሞች ላይ እኛ ጋር መጥቶ አብሮ አብሽሩ ብሎ እዚህ ቤት ላይ ብዙ ጉድ ነው ያየነው። ወላሂ ለአላህ ብለን እንወደዋለን። አላህ ይውደደው፣ አላህ ይውደደው፣ አላህ ይውደደው። መሐበት አላህ ይስጠው። ወንድሜ ባደረገው ግብዣና
እንደዚሁም ባደረገው እንቅስቃሴ እያመሰገንን ይህንን ግብዣና ደስታ ጀነት ላይም አላህ ነገ የውመል ቂያማ ቀን አብሮ እንዲሰበስበን እንመኛለን ብለው የቱርክ ዲያናት ያሉት ጀማዓ አመስግነዋል። አላህ ያቆያቸው። በመቀጠል የሚገልጹልን ሀሳባቸውን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት አሼክ አብዱልከሪም አሼክ በድረዲን ወጀዛሁላሁ ኸይር የተሰማቸውንና እንደዚሁም ዱዓ ያደርጋሉ። አላን ይልቂ ለና ከሊማ الشيخ نائب رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم الشيخ بدر الدين. أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل السلام. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي هدانا لهذا وفقنا لهذه الشهر المبارك، ثم نسأل الله أن يوفقنا لإكمال العدة وإتمام الصيام، وكذلك أن يوفقنا في حج ليلة المباركة الشريفة فيها ليلة القدر إن شاء الله تعالى. نرجو الله የተከበራችሁ አባቶችና ወንድሞቼ፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮች፣ የቱርክ ወንድሞቻችን፣ ከተለያዩ ክልል የመጣችሁ ከተለያየ ሀገር የመጣችሁ እንግዶቻችን፣ ከአዲስ ክልሎች፣ ከሲዳማ፣ ከምዕራብ ክልሎች፣ ከስልጤ፣ ከጉራጌ፣ ከኦሮሚያ፣ ከደቡብ፣ ከአፋር ከተለያየ ቦታ ብዙ ቦታ የመጣ ነው የተሰባሰብነውና ያሰባሰበን ወንድማችን አላህ ያቆያቸው ሐጅ አልአሚን እሳቸው ቤት ዛሬ የመጣ ነው። በዛሬው ቀን ተባረከው ቀን እነዚህን ኡማውን ከተለያየ ብሔር ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ከአረብ ከአጀም የሰበሰቡንን አላህ የኸይር አላህ ይክፈላቸው እድሜና ጤና ይስጣቸው እንላለን። በመቀጠልም በዛሬው ቀን ዱዓ የምናደርግበት ቀን ነው። ዱዓ የምናደርገው ለሀገራችን ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም፣ ለመንግስታችን ሰላም፣ ለራሳችን ለዱንያችን ዱዓ የምናደርግበት ቀን ነውና ሁላችን በያለንበት በዛሬው ቀን ዱዓ መበርታት አለብን። ዱዓ ለሊት ነው። ስለዚህ እዚህ መካከል ላይ ብዙ ዳዒዎች አላችሁ፣ ብዙ ሰዎች አላችሁ፣ ኢማሞች አላችሁና ለመናገርም ትንሽ ይከብዳልና ስለዚህ ለማሳጠርሃል ዛሬ እንግዲህ ወንድማችን ቤት እዚህ ቦታ መጥተናልና ይሄ ወንድማችንን አላህ እድሜና ጤና አላህ ይስጣቸው። አልአሚንን አማን አላህ ያርጋቸው። ከወለዱትም ከወደዱትም ሰላም አላህ ያርጋቸው። ቤቱን ሰፋ አላህ ያርገው። እነሱ እንግዳ ሰፊ ነውና የሰፋ ቡቃተም ወርጀባ አላህ ይበላችሁ። እንግዲህ የበላም የመጣንም እኛንም ሀከዛ አላህ ያርገን። ሐጃችን አላህ ያውጣልን። ዱንያ አኺራችን አላህ ያሳምርልን። آخرتنا الله يسامر لنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم فرق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعيده اللهم علينا سنين بعد سنين وعوام بعد عوام بخير وعافية يا رب العالمين. اللهم سلم كبجومو نانو أسكجرتني أبو بايجرتني قالوا جينا أما هذا كان جرنو من حاجة أميني من الأميني بيتي سانجرنا إنمني باقي كان على في أربوس جرتي تركون جرتي باقي من كيس ما جرتي ربي جزاء إنسان ربي سينها كفلو بيجيس نجاهاتاو موت مصر نجاهاتاو وان بيجت انتولي وات نوت انتولي أشانو هاكبو. اللهم صل وسلم على سيدنا سلام عليك أفضل الأصفياء، سلام عليك من رب السماء، سلام عليك دائما بلا انقطاع، سلام عليك أحمد يا حبيبي، سلام عليك يا مسكي وطيب. Hayyee qophii addaa mana al-Amiinitti qopheessine kan hordofaatiin jirtan. Qophii kanaan egaa keessummoota argaman keessaa wal dura duubaan isin biraan geenya dhaamsa isaanii fi yaada isaanii akkasumas immoo eebba asitti gaafa kana sifeeffachuudhaan nama waan kana asitti qopheesse kanaaf isaan qoodanirraa gaggabaabsinee waan tokko tokko qoqqoonnee isin biraan geenya jalqaba irratti keessummoonni baargamaa dhufan illee jiru warri turkirraa asitti argaman isaanis afaan arabaatiin waa jedhanii warri afaan sana hiikuu danda'an immoo afaan amaariffaatiin irraa hiikanii jiru. Kanas wal duraa duubaan qophii kana keessatti hin dhageessu jechaadha.
har'aa qophiin keenya kan sabaa fi sablammootaati jechuu dandeenya. Afaan maraanuu namni asirratti argame kun qooda fudhateetiin jira. Alamiin kun waa mara abbaa nama maraatiin natti fakkaate hundi asitti wal ga'anii araba ajamaa jedha warri keenya duraan marti isaatu warri asitti wal arge waa dubbateetiin jira. Achi keessaa isin biraan geenya. Majlisa Sidaamaatti majlisa Sidaama bakka bu'anis kan dhufan majlisa Sidaama irraa jechaadha asitti dhaamsa dabarsanii jiru. Majlisa Buraayyuu irraayis kan dhufan asitti dhaamsa dabarsanii jiru. Keessummaan kabajaa waamicha Alamiin asitti argaman kabiraallee ergaa dabarsantu jira. Eebbi asitti qoodames wal duraa duuban isin biraan geenya. Ruutiin keessan wajjin haa ta'u kun televezyiinii OBS. አልአሚን ወደ ሲዳማ አካባቢ መጥተው የተገናኘነው አምና ነው። አምና ስንገናኝ ሐዋሳ ከተማ ከእንግዶች ጋር መጥቶ በኡዱህያ ስራ ለመስራት በመጣበት ነው የተገናኘነው። ከዛ በፊት ግን አልአሚንንና እኛ ሲዳማን ህዝብ የሚያገናኘን ትልቅ ታሪካዊ ጉዳይ አለ። ይህም ምንድነው? የሲዳማ ህዝብ የደርግን ስርዓት በመቃወም ወደ ሶማሌ ስንገባ አያታቸው ጀነራል ዋቆ ጉቱ ከመነሻ እስከ መጨረሻ ሶማሌ ላይ በተደረገው ቆይታ የሲዳማን ጦር በማማከር የደርግን ሰራዊት የሲዳማ አርነት ንቅናቄ 2 አመት ሙሉ ስንዋጋና ስንታገል የነበርንበት ጊዜ ጀነራሉ በተለያየ መንገድ ሲያግዙንና ለሲዳማ ትልቅ ታሪክ ጥሎ ያለፉ ቤተሰብ ነው። በታሪክ ስለምናውቅ አልአሚንን ስናገኘው በጣም ነው የተደሰትነው። አልአሚን አሁንም ለሲዳማ ህዝብ በጎናችን መሆኑን አረጋግጦልናል። ስለዚህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። አልአሚንን አላህ ያቆየው። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ። የሙሳፊር ዱዓ ነውና ያ ረብ ዱዓችን አንተ ተቀበለ። አልአሚንን ያ ረቢ ያ አርሐመር ራሂሚን እድሜውን ረጅም አድርግልን፣ እድሜውን ረጅም አድርግልን። ስራውን ያ ረቢ አንተ ውደደው። ሰው አይቶ ተደስቶ ሲደሰት አላህም ይደሰታል። ይሄ እንግዲህ ዛሬ የበለኑን አይደለም የጠጣኑን አይደለም አስታውሶ መጥራቱም ትልቅ ነገር ነውና አልአሚን እዚህ የሰራው ሳይሆን ለሀገሪቷ አስሰራ የነበረው ነገር ግድ ወንድማችን ሲያነሳ አልቅሻለሁ ወደ ውስጥ። ምክንያቱም ሲዳማ ውስጥ ያለው ችግር ካየ በኋላ መድረሳ ዘላቂ የሆነ መድረሳ እንገነባለን ብሎ ሲዳማ ህዝብ በጣም በተስፋ ነው የሚጠብቀው። ብዙ የቲሞች አሉ፣ ብዙ የሚከፍሩ አሉ። ሻሃዳ ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚከታተል ሰው ሲጠፋ የሚከፍሩ አሉ። ስለዚህ ከዛ ህዝብ ወጥተን ነው እዚህ ዛሬ ወደዚህ የመጣነው። ስለዚህ አልአሚን ለዚህ አስታውሶ መጥራቱንም ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። እሱንም ሆነ እነዚህ ወንድሞቻችን የቱርክ ወንድሞቻችን ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ከዛ ሀገራቸው ተነስቶ ኢትዮጵያ ለመርዳት መጥቶ ሀብታቸውን አምጥቶ እዚህ ሲያፈሱ ለኛ ትልቅ ጀርባችን ኢትዮጵያ ላይ የሙስሊሙ ጀርባ አጥንት ናቸውና ወንድሞቻችንም አላህ ይጠብቃቸው። ወንድማችንም አላህ እንደሱ ያለው ደግሞ አላህ ያብዛልን፣ እንደ አሚን ያለው አላህ ያብዛልን። ዘሩ የተባረከ ይሁን፣ ልጆቹም የተባረከ ይሁን። ልጆቹ ከሱ ይብለጡ። አባቶቻቸው አያቶቻቸው እንደበለጡ ልጆቻቸው ከሱ ይብለጡ። አላህ ይጠብቀው። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አልሐምዱሊላህ alhamdulillah kan asitti arra guyyaa arraa wal geenne akkuma reef dubbatame namoonni arra asitti wal gaan kun hunduu daraja adda addaa warra qabu akkanuma waamamanii asitti hin dhufne. Al'amiin ummata kana guutuu walitti qabuun isaa waa hedduufi ummanni as jiran kun ummata islaamaa biratti ummata olaanaadha. Darajaa guddaa warra qaban asitti waliin ga'e arra. Du'aa'iin kuni du'aa'iin guyyaa arraa halkan arraa eeggannu kun maqbuula taati. Argitee arraa namni arraa sadaqaa godhe guyyaa kana hundumtuu sheekonni dubbatanii jiru. Ani irra deebi'eetiin wantu kana dubbachuu hin barbaadu. Al'amiin ani eenyu maqaa isaa maal jedheet katabe ani Al'amiin bishaan baale jedheeti ani kan isa waamu. Bishaan baale jedhee isa waamu. Namni baaletti asii ka'ee bishaan baase isa.
bishaan baase ummanni bishaan isaa haga eessatti dhugaa inni hojii rahmataa malee waan inni hojjetu hin jiru guyyaa guutuu hojii rahmataatu hojjeta rabbi immoo maal godha rahmatuma isaaf buusa rabbi guyyaa hunda argitanii kana wanni alamiin irraa eeggamu innis rahmata godha rahmata inni godhu kana immoo rabbi dachaadhaan isaaf deebisa sadaqaa godhe jalaan irratu namaa kenne jalaan irratu bakkuma tokkotti ol deemu malee gad deemetin hin beeku maaliif nama kaddama rabbi immoo eenyuun kaddama isa kaddama rabbiin godhate argitanii kana arra asitti walitti nu qabeetin hin jira darajaan isaa guddaadha ilma nama guddaati bakka guddaa keessaa uumame rabbillee immoo isa guddise nuun warri asitti walitti qabamne kun du'aa'ii guyyaaf halkaniif guyyaa isaaf haa goonu rabbi isa haa kabaju rabbiin darajaa guddaan jannataan isa haa qananiisu rabbi ijoollee isaa haa guddisuufi ijoollee isaallee akkuma isaa kana rabbi barakaa haa kennuufi argitanii manni isaa kun barakaa haa ta'u mana manarraan haa ijaaratu manni isaa haa ijaaramu haa bal'atu oolmeen isaa haa tolu bakkeen inni oole hundumtuu bakka rizqii bakka ilmii bakka nagayaa bakka fayyaa haa taatu karaan inni irra deeme hundu karaa barakaa karaa rizqii karaa nagayaa haa ta'u sababa mana kanatti immoo walgeennee har'a argitanii nyaannee dhuyne kanaan rabbi immoo isallee haa milkeessu nu warra asitti walga'e kanallee rabbi nullee haa milkeessu ramadaana kanarraa rabbi nu haa milkeessu araara nu haa kennu araara ramadaana kanarraa rabbi nu haa kennu keessummoota keenya kan as dhufan turkirraa as dhufan kanneen illee keessummoonni kun akkuma reef jedhani biyya isaanii kalammataat jiran amma as nu gargaaru dhufan biyya kana gargaaru dhufan biyya kana jajjabeessuu dhufan biyya kana karaa misoomatiin karaa ilmiitiin karaa beekumsaatiin diini islaamaa karaa adda addaatiin gargaaruuf dhufanii rabbi immoo nagaan isaanillee haa jiraachisu rabbiin argitanii barakaa isaaniif haa kennu rabbi biyya isaanillee ka amma zilzaalaan irra bu'eetiin hin jedhe kana ka erzikweek sochii lafaatiin miidhame kana rabbi deebisee isaan haa qubachiisu rabbi deebisee isaan haa qubachiisu karaa hundumaanuu rabbi immoo nullee haa tiisu nullee haa eegu keessummoota keenya immoo kaasitti argamaniitiin jedhe kan bakkuma hundaa akka dhufan kana rabbiin argitanii karaa hundumaan isaan haa gammachiisu isaan haa qananiisu as dhufu kana rahmata haa argatanii haa galan rahmata rabbiin isinii haa kennu manni kun haa ijaaramu dachaa haa ijaaramu alamiin riil isteet jedhanii riil isteetiin inni ijaaramu hunduma manas inuma ijaara waan inni ijaarre hin jiru argitanii waa hundumaan rabbi si haa ijaaru mana kan kee rabbiin haa ijaaru subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin obboleessi keenya kuni amma nama as taa'u kana yoo argitan arabarraa jira oromoorraa jira dabuubarraa jira lakkootanii waan fixan miti madaalliinsaa jaalalaan yoo ta'e malee madaallii an biraan nama madaalu jechuudha haqiqatan wallahi inni jira jennee miti fakkiif akka naannoo buraayyuu kanatti yeroo nu waamnu ammas hin dabuuf jettan maal jettan eessa jettan naannoo buraayyuu kana isuma qabee jira jechuu hin dandeenya maaliif yeroo baay'ee yeroo lama sadiif ambaasaaddoroota kana isaan kanallee reefuun argaa mister Jamiil faa maal faa fidee buraayyuu musliiman jedhu kiristiyaanan jedhu haqiqatan yoo karaa hundumaa ilaaltan waan kana madaala jettanii isaaf keessan miti ani waan guddaan akkuma inni nama hin filatiin asitti walitti nama qabu kana jannata keessatti moo isa moo filee rabbiin bakka guddaa isaa kaa'uun jedha. الخدمات الأخرى نريد أن نخدم الشعب أو نعم هناك كما الشيخ يعلم طبعا قبل 2 6000 المصحف وزعنا وإن شاء الله الآن بعد العيد سنطبع ونوزع 9000 بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا وندعو الله مرة أخرى أن يحفظكم ويحفظ بلادكم من الخونة ومن الحروب ومن الشرور ومن الزلازل ومن البلايا ومن جميع الكروب وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأتم مرة ثانية الله يبارك في أموالكم وفي بيتكم ويبارك في أولادكم إن شاء الله وجزاكم الله خيرا يزندرو የመዋድ الغذائية ማለት የዘንድሮ ይሄ አስቤዛ የምግብ ማቅረቢያ አስቤዛን ፕሮግራም ባንሰራውም ለሚቀጥለው ግን ኡድሂያን ኢንሻአላህ አብረን ከአላሚን ጋር ጥሩ አድርገን እንሰራለን እንደዚሁም ደግሞ ቁርአኖችም ከዚህ ቀደም 6000 አባስተናል ወደ አሁን ደግሞ 9000 ቁርአን ያን እናባዛለን እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም ልጆችን እየወሰድን ቁርአን በኦሮምኛና በአማርኛ የሚሆን ቁርአንን
ትርጉሙን ኢንሻአላህ እናሰራጫለን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ይሄድና ቱርክ ሄደው ኸጢብ ቃሪ ዓሊም የሚሆኑበትን ነገር ስኮላርሺፕ ያመቻቸን ፉል ስፖንሰር የምናደርገውን እንቅስቃሴ እየሰራን ነው የነበረው። አሁንም እንሰራለን የሚሉስ ነሽኩሩኩም። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ለኛም ሁለት ልጆች ወሐፊዞችን የቲሞችን ወስደውልን 3ኛ ዓመት እየተማሩ ነው ያሉት እዛ። ወጀዛኩሙላሁ ኸይር። እንደዚሁም ያሉት እንቅስቃሴ ምንድነው? ሁላችንም በአንድነት ሆነን በዱዓ እንረባረብ ነው የሚሉት። አገራችንን ደግሞ ከማታለል ከማጭበርበር እንደው ከዳተኛ ከመሬት መንቀጥቀጥ አላህ ይጠብቃችሁ ብለው ዱዓ አድርገዋል። የሻህ አላሚንን ቤትንም የበረካ ቤት አላህ ያድርገው፣ አላህ ኸይሩን ይቅጠመው ብለው በዱዓ ዘግተዋል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ረቢ ሲን ሀከበጁ በገነጋና ዱፍታን ከበጀሞ ኢጣና ፕሬዝዳንት ኢስላም ኢትዮጵያ አከኑስ ኢትጋፈታ ሙስሊማ መጋላ ቡራዩ ኬና ጀማዓ ኬና ከቱርኪ ሌ በገነጋን ዱፍታን ሲን እንጀዳ ረቢ ሲን ሀከበጁ ዋሂድ ዱበተሜ አናችን ገሁ ወላኪን አሞትኑ ገውፍ ተታፈታ ጅራ መንጀደ ወጀደ ጀደኒ ረባችን ሀገው ገለቶማ ውልፋዳ በገ ገመደኒ በገ አስገኒ ሀገማ ሀራ መጅሊስ ከነማ መራቲ ከእስላማቲ ሰብ አዳንን ባሱ ጎሳ አዳንን ባሱ ጥቃ ጉዳ አዳንን ባሱ ሱሬ ነማ ላሉ አሬደ ነማ ላሉ ነሚ ረበት መን ቃለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ጀደ መስጂድ ዱፋ ሀጂን በነምቴ ኡምራን በነምቴ ያደነማ ሚሊዮን ሰደት ይወልቱ ሀረመረት ተርገሚ ከነገሳ ኢትዮጵያ ለኮፍ ሰንቀቡ ከደማ ጅሩ ነምን ደማ ጀዳ ፈንጅሩ ካገ ጅራ كن ربي سبا قد اجر كن نور فني ربي سانو اترسيسو ربي كبجان وهاغدو في حاججي كين الله اتادي تقرا منستر كين كبجمو جالتمو دكتور ابي يلن اكسما كران كدبه هر هوتيل لون تفطار ان تربان كرجس غرشني غيا جا على فتري اواش بانك نوام سينك نوام نجد بانك نوام كون نوام ويدر ادانچ منسي بكدور مكينان ديسا منغستي نو كسندنا هني اكيد سلام بارن خنو argitanii jirtantu keessanu miidiyaan islaama baqatu dura islaama barbaade itti dhufee kadhatee interview nu godha islaama jedhanu kadhataa jira. alhamdulillah jennu mootummaa teennallee man lam yashkurinnaasa lam yashkurillah jedhan lam yashkurinnaasa lam yashkurillah namni man galatoonfanni rabbiin galatoonfanni jedhani mootummaa keennallee haa galatoonfannu majlisa keennallee haa galatoonfannu hajjiilleen banamte namni akka barbaade deemaa jira. kun jijjiirama kan rabbitu nu fide alhamdulillah jedhaadha. ittaanii turkirraa wanni lama kan isin himu ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ መነ በሩምሳ አቲ ክፍሊ ሰጋል ራቀበ ኢትዮጵያ ከሰ በነሙ ደማ ጅራ ማን በሩምሳ አስቲ በነሙ ኩን አዳሪ መነ በሩምሳ አዳሪ ቡለኒ በረተን ሲሬሌ ቱርኪቱ ቆጴዝ ኛተለ ቱርኪ ቆጴዝ ኮሌጅ የኮዳ ለመፍጠነ የጋሲ ቢጀ ቱርኪ ደመኒ አቺ በረተን ኦሮሚያ አትለ ሶማሌለ አፋርለ ደቡብ አትለ ባኑዳፍ mootummaan amma hagamma doolaar miliyoona lama galee biyya keessa ga'ee jira. Kuunillee dhufaa jira. Kana karabii kan nu du'aa nu godha jijjiirama kanatu jira. Ittaanee ijoolleen fatana amma waggaa nama ababara nama 67 tani fatannee jirra. Fatanamanii biyya Turkii deeman. Tooppii warri wuxeeti dhibba fidan jechuu. Sun fatanamni wuxeeti jira amma Turkii deemaa jirra. Gammachuu kanatu jira. Islaamni bakka gammaddanii bara dhufu kakalicaas rabbiin haa deebisu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. hayyee hordoftoota televezyiinii OBS ayyaana Eid al-Fitr bara 1444ffaa sababeeffannee mana Al-Amin Ahmad yookiin abbaa qabeenyaa real estate Al-Amin mana isaaniitti baay'een waliin dabarsaatiin jirru. egaa asitti eebba walii dabarsanii olumaa'in asitti argaman keessummoonni kabajaa baay'een asitti walgaanii haala akkanaa kanaan qophaa'ee guyyaa ayyaana Eid kana sababeeffachuudhaan isin biraan ga'aatiin kan jirru. amma kan waliin jirruga abbaa qabeenyaa real estate Al-Amin fi sagantaa kana mana isaatti kan qopheessine isa wajjin jirraa dhumarratti waan baay'ee jedhaniitiin jiru. bagettiin isin ga'ee akka jedhaniif carraa kennuuf jenna. mee hordoftoota amantaa islaamaa hundaan bakka jiranitti bagettiin isin ga'ee akka jettu carraa si kenna. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ummanni biyya keenya ka biyya keessa biyya alaa jirtan ummanni islaamaa baga iida yawmal Eid al-Fitr baga isiniin gahee ayyaanni kun ayyaana fayyaa ka gammachuu ka badhaadhinnaa ka umrii dheerinnaa ka wanni yaaddan hunduu rabbitti isin taasisu ka waan isin jibbitan rabbi irraa fageessu ka dhibamaan itti fayyu ka rakkataan itti argatu ka nageenni araaramni rabbi irraa
uumaa isaa hundaaf itti bu'u rabbi isinii haa godhu numara haa godhu jedha isinillee warra obeessii dhuftanii na kabajanii keessummaa kiyya kabajanii ayyaana kana waliin asitti afattartanii kabajuu keessaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa miidiyaa addunyaa irratti illee beekamu rabbi isin haa godhu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قالتهما Ba walitti deebine gaa bara darbillee asitti waliin kabajnee baga ittiin si gahe. Baga waliin nu gahe. Maqaan kee yaadachiisi daawwattoonni yoo irraanfatan bara darbirraa ati maqaan kee eenyu haga bakka dandeessutti waamime? Maqaan kee Abdulaziz Muhammad Al-Amin Ahmad Hussein Abdul Qadir jedhama. Hayyee kutaa meeqa baratte? Kutaa torba baradha. Barataa cimaadha? Akka abbaa keetitti cimaa ta'uu hin barbaadda hojjettee? Hin barbaada. Tole kanaafuu baga ittiin isin ga'ee jedhibee uummata iidaan televizyiinii OBS'n nu daawwataa jiraniin baga ayyaana iida alfaxir isiniin ga'ee jedhin. Baga iidaaf isiniin ga'ee. Ayyaana iidaa hin jaalattaati? Hin jaaladha. Maaliif jaalattamee gaafa ayyaanaa yoo ayyaanni ga'u? Maal fa'aa argattaa maal jaallatta? Waan tattaphatamu wayaa haaraa fa'aa sii bitamaa kanaafi? Hayyee guddadhu baga waliinuu geenne jennee irraa tole kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaana bara kanaa sabeeffachuun qophii addaa as mana Al-Aminitti qopheessine kanumaan goolamne irraa isin keessummeessuun immoo isin wajjin kan ture Abdii Gadaati ogeessi kaameeraa immoo Sayyid Hussein Abdul Qaadir konkolaachisaan keenya immoo naannessa akka galgaaraa kaameeraatti illee nu wajjin kan ture hundi keenya keessanuu galata qabdu fayyaanuu ta'a ayyaana gaarii.